Ashamaa akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Harmoolii hundumaan baga guyyaa haadholiitiin isin ga'e jecha sagantaa harmoolii guyyaa kaleessaa caamsaa 12/2024 waldaa amantoota Oromoo Naayiroobiitti kabajame isin daawwachiisna. Qophicha kan isin biraan ga'u an Baay'isaa Turaa Dooyyooti. Hanga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenya. Kabajni ayyaana harmoolii sadarkaa addunyaatti kan beekamuu fi ayyaaneffamu yoo ta'u, waldaa kiristaanaa keessattis tajaajila haadholiitiif beekamtii kennuun akkasumas qooda isaan maatii fi hojii waldaa kiristaanaa keessatti qabaataniif galateeffachuun jaalala itti agarsiisuudhaaf hunda caala ammoo haadholii gaggaarii maatii fi waldaa kiristaanaaf kan kenne Waaqayyoon galateeffachuudhaan guyyicha ayyaanessuun hiika guddaa qaba. Ayyaana guyyaa kaleessaa caamsaa 12/2024 waldaa amantoota Oromoo Naayiroobiitti kabajame irratti sagantaaleen waaqeffannaa guutummaatti gaggeeffamaniiru. Waaqayyo biyya koo eebbisi biyya sochii mana kana keessatti ta'u hundumti isaa afura qulqulluudhaan kan eegale haa ta'u. Qilleensa kanarraa karaa adda addaatiin dhaabatee saba kee kan dhugu laphee namaa sammuu namaatti kan darbatamu qilleensa kanarra kan socho'u kamiyyuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Waaqayyoon galateeffannu macaafarra yoon jiraannes garuu guyyaan kun guyyaa haadholii jedhame waan beekameef waan gaarii ta'e hunduma isaammoo waan Waaqayyoof ulfina kennu waan Waaqayyoota tolu hunduma isaammoo fudhannee ittiin Waaqayyoon galateeffanna. Kanaaf haadholees keessa jiran immoo si'a tokko harka keessan walitti rukutaati goga keessan hin tolee Waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadhaa eebbifamaa keessummootii har'a yeroo jalqabaatiif nu wajjiniin waaqeffachuudhaaf gara kana dhuftan yoo jiraattani harka keessaniin nu agarsiistu namaan affeeramtanii ta'uu danda'a
waldaan tokkummaa kiristaanota Oromoo jedhamu tokko iddoo akkasitti argama jettanii dhageessanii namoota dhuftan yoo jiraattan keessummooti har'a yeroo jalqabaatiif nu wajjiniin Waaqayyoon waaqeffachuuf dhuftan yoo jiraattan akka keessanii nu agarsiistu. Harki natti mul'ataa hin jiru warruma manaa natti fakkaata. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Keessummaa miti torbanoota lamaa fi obbolooti keenya lubi Saaraaniif lubi Dagaagaan nu gidduu hin turre akkuma asitti yeroo darbe tokkummaadhaan harka keenyatti qabnee kadhannee fi geggeessineeni Waaqayyo isaanii gargaaree Marsaabeetii hamma Moyyaaleetti hojii mishinii hojjetaa turanii namoota 158 cuuphaadhaan maatii Waaqayyootti dabalanii dhufaniiru. Kanaaf Waaqayyoon kan jennu maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kana caalaa wanti nama galateeffachiisu hin jiru. Akkuma kana hojiin waldaan kun Noorzi Keenyaa keessatti hojii guddaa hojii mishinii hojjetaa turte hojjetaas jirti. Gara fuula duraattis ittuma fuftee hojjetti. Kana duwwaatu hin ta'in cuuphaa duwwaatu hin ta'in misiyoonota achi jiraniif illee leenjii garaagaraa kennaa turaniiru. Waaqayyo isaan gargaaree waan hunduma isaa haala hunduma isaa nagaa isaaniif godhee nagaatti har'a immoo deebi'anii gidduu keenyatti argamaniiru. Baga nagaadhaan dhuftan isiniin jenna. Dubbii sagalee Waaqayyoo kan nuuf qabattee dhufte obboleettii keenya Maabiraat Galaalchaati. Wanta Waaqayyo sitti nu himee sirraa dhaga'uudhaaf qophoofnee jirra. Yeroon kun yerootti mucooliidhaaf Waaqayyoon kadhannuudha. Mucoolii gara kanatti nu ergitu. Warri mucooliin isin harka jiran, warri garaatti baattan amantiidhaan harka keessan irra keessu, warri ijoollee baattanii jirtan, warri mucooliin isin bira jiranii mucoolii gara keenyatti ergitu. Mucoolii gara kan akka isaan dhufan mucoolii gara kanatti hafeerra. Hojii tajaajila daakuneetiin immoo kan nu tajaajilaa jiranii obboleettii keenya Adda Bisingeedhaa fi obboleettii keenya Leensaadha. Wanta waldaa kanatti ta'aa jiru hunduma isaa tajaajila si ta'aa jiruuf Waaqayyo haa eebbifamu. Mucoolii gara kanatti ergitu. Tole warraftanis mucoolii ergaa. Mucooliin gara kana dhuftu. Tole yeroo kana isin immoo qulqullooti harka keessan gara isaaniitti qabdaniitu obboleettii keenya Gaaddisee yookaan obboleettii keenya Naaniidhaa wajjiniin mucooliidhaaf Waaqayyoon kadhana tajaajillee har'a akkuma isin argaa jirtan egaa guyyicha waan beeksisnee fi harmoolii dhumaan qabamee jira. Obboleettii keenya Naanii yookaan Gaaddisee gara kana dhufti. Isin immoo amantiidhaan tajaajila mucooliidhaaf kadhachuu akka tajaajila dabalataatti fudhatina. Kunis tajaajila waldaa keessatti qabnu waan ta'eef amantiidhaan harka keessan gara sanatti qabdanii obboleettii keenya wajjin Waaqayyoon kadhanna. Tole Waaqayyoon kadhanna. Gaarummaaf tola geggeessaa kee hundumaaf maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin galateeffamu bara baraan maqaa kee haa ta'u. Kennaa kee ayyaana qabeessa kennaa kee ulfaataa kan namni qabeenya isaan ogummaa isaan waan tokko isaan godhachuu hin dandeenye daa'ima kana eebba gootee waldaa kiristaanaaf maatii isaaniif biyyaaf waan laatteef maqaa Yesuus Kiristoosii galanni maqaa kee haa ta'u. Nu warri si galateeffannu nu warri walorsi qabnu warra hoomaayyuu ittiin banne warri ati nagaa guutuu fayyaa guutuu jireenya isaanii eebbistee daa'ima isaanii eebbistee kunuunsi fuuldura dhaabbachiifnee akka ittiin si galateeffannuuf ati carraa nuuf kenniteedha maqaa Yesuusiin galanni maqaa kee haa ta'u. Ammas eebbisaa walorsi qabaa si ulfeessaa nu gidduu waan jirtuuf nutti tolee maqaa kee eebbisaa daa'ima kana dabarsinee sitti kennina. Yoo ati wajjiniin hin jiraanne yoo ati hin gargaarre yoo ati tiksee isaanii yoo ati jireenya isaanii karaa hundumaan hin eenye biyya lafaa keessa seexanni jireenya isaanii yaada isaanii guutuu barbaadu teknooloojiitti qabatee waanti daa'ima kana harka waldaa kiristaanaa jalaa harka maatii jalaa guutuu barbaadu waan baay'eedha. Garuu adaraa ati nuuf kennite kana adaraa dabarsinee harka keetti laanna. Adaraa namaa nyaattu ati galfata namaa karaatti dhiistu daa'ima kana adaraa dabarsinee sitti kennineera nuuf kaafuuti. Biyyi lafaa seexanni diinni yaadni isaanii nyaachuu hin danda'in. Karaa hundumaa jireenya isaanii wajjiniin ta'i. Golgaa dhugaa eegaa dhugaa tiksee jireenya. Doqoraan hundumtuu Waaqaaf lafa irratti maqaa keessa dinqiifatu. Yeroo hafe irratti ol jedhe maqaa dinqiif jiraataa ilma kee Yesuusiin si kadhanne. Ameen. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galatooma jaarsolii waldaa carraa kana waan laattaniif maaliif carraa Waaqayyo naa kennu hundumaatti Waaqayyoon galateeffadha. Iddoo kana dhaabadhee dubbachuu warziin godhu garuu Yesuus egaa wabii erga nu godhate wabii miti raga baatu miti
ni waan ma tokko iyyuu miti ragabaatu qofaa baay'ee kanaaf erga ragabaatu godhate guyyaa haadholii jedhamee akka addunyaatti commemoreet godhamu kanarratti maqaa isaa akkan dha'u isin dura dhaabadhee akkan Yesuusiin commemoreet godhu ameen ani haadholii commemoreet gochuun dhufne dhiifama naa gootu leencuma Yihudaan commemoreet godhaa yookiin immoo maqaa masaan dhaabalanni isaaf haa ta'u nan komatan obboloonni dubartootaa nan komatan yaada nan abdadhas akkasitti haa ta'u malee immoo still happy Mother's Day ameen jedhamaan itti mormaan jiru hin sodaatina waanuma addunyaan kun godhu hundumaa akkamitti ilaallaa isa jedhu ilaaluu fi Mother's Day kun eessaa jalqabee akkamitti jalqabee maadhaa isa jedhu meebii namoonni baay'een beektu ta'a tariis immoo beeku dhiisuu maltu ta'a akkuma godhu happy Mother's Day waliin jechuu abaaboo walii kennuu guyyaa sana waan ta'e uffachuu ijoolleen haadha isaaniitiin galatoomi jechuu abbaan manaa warraa isaatiin galatoomi jechuu irra waan darbe beekuu dhiisuu dandeenya isti isumadha kun immoo waan gaariidha galanni waaqayyoof haa ta'u ameen wanta goonu hundumaa hamma ulfina waaqayyootiif ta'etti hamma kabajisaa waaqayyoof ta'etti waan gaarii ta'e hundumaa gochuun nurraa eegama ameen eessaa jalqabe isa jedhuu fi ayyaanni kun jaarraa tokko ol yookiin immoo waggoota 100 ol kan xumuredha eessaa jalqabe isa jedhuuf dubartiin aan jedhamtu tokko bara 19 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha Gregorian calendar bara 1905 aatisee jala boqottee jennaan mucaa baay'ee gaddite tokkotu bara 1907 harmee ishee thank you jechuuf haadha ishee si baay'ee keerii gootuuf baay'ee ishee jaallattu kana waan dhabdeef baay'ee waan gaddaan rukutamteef harmee ishee yaadachuuf jalqabde. Officially kan inni jalqabame immoo kan namatti tolu thank you jaarsoliin waldaa kana waldaa keessatti jalqabame officially 1908 waldaa meetodistii biyya Ameerikaa jiru keessatti mucattii dhumti kuni sadarkaa dhuunfaa isheetti tun taane sadarkaa waldaatti akka inni kabajamuuf loobii gootee shoora guddaa taphattee jalqabsiiste jechuudha. Zan 1914 mootummaan Ameerikaa official holiday godhe declare godhe. Amma immoo addunyaan declare waan godheef nus isuma keessa gubannee sababeeffannee walitti qabamne galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waa'ee isaa amma kana yoo jedhee aan intalli jedhamtu kuni meebii gaafa jalqabdu kun amma sadarkaa addunyaatti waan beekamu ta'a guyyaa beekamu ta'a dhimmi haadholee akkas attentionii namaa fudhataa jettee yaaduu dhiisuu malti. Isheen harmee ishee galateeffachuuf fiiliingii isheen harmee isheetiif qabdu galati isheen harmee isheetiif qabdu guddaa waan ta'eef of duwwaatuun taane namni baay'een akka isheef galateeffatu gochuudhaan waan simpilii ta'een jalqabdee amshuun amma kana ga'a jettee waan yaaddamtiif jaarraa tokko olidha waan ta'eef lubbuudhaan hin jirtu waan guddaa hojjette jechuudha. Mitiire waan guddaa hojjette angaruu dubartii ishee kana caalaa waan guddaa hojjette dubartii hundeen amantii ishee cimaa ta'e dubartii ijisee fagoo ilaalu tokko macaafa qulqulluu keessaa waaqayyo natti agarsiise seenis natti agarsiise. Amshur kiurees akkasin taatan eenyuun taati laataa Dibooraa taati laataa Maariyaamii taati laataa akkasin jettan yaada maqaan qabdu kan isin dhibu maqaan ishee macaafa qulqulluu irra jiru maqaan ishee barreeffame. Garuu dubartii attentionii koo baay'ee fudhattee ofii kootiin fudhachuun taane waaqayyoon jara kana maaliin jedhaa sababii guyyaa kanatiif walitti qabamna waan ta'eef guyyaa sanatti tajaajila jedhaniiru sababiin isaanii guyyaa dhobiiti jedhanii kanaaf maal jedhu nennaan dubartii yaada koo fagootti hubattee na wajjiniin walii galte tokkotti agarsiise jedhameen isinis yaada isaa wajjin isee mammoo appreciate goonee akka deemnu futuun taane isinis yaada isaa fagootti argitanii akka isaa wajjin luuccaataniif waaqayyoon barbaada. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa aaniin dubartii caalta jechuudha. Aan waan gaarii hojjette maaliif sagalee waaqayyoon dhaloota bara dhumaa waan taaneef yerootti Kiristoos dhalatee jalqabee dhaloonni jiru kun dhaloota bara dhumaati. Dhaloota bara dhumaa waan taaneef waa'ee dhaloota bara dhumaa sagaleen waaqayyoo waa jedhu
dhaloota hin galateeffanne ittiin jedha. Dhaloota galatan beeku, dhaloota safuun beeku ittiin jedha. Inni kun anaaf isiniin hin ilaallatu ameen. Kanaaf warra galata beekan ta'uu keessanitti harka tokko harka walitti dhaa waaqayyo. Kanaaf hamma ulfina waaqayyootti hin buunetti wal galateeffachuun hamma wal waaqeffachuu hin ta'initti hamma waaqa tolfamaa namatti hin ta'initti fedha waaqayyoof ulfina waaqayyoof yoo ta'e hundumti isaa gaariidha. Ameen. Yaada kanaan akkasiin na hubattanii barbaada. Mata duree namoota barreeffatan yoo jiraatanii mata duree isaa waan baay'ee of keessaa qaba, amantii of keessaa qaba, ogummaa of keessaa qaba. Garuu ogummaa isa jedhu irratti immoo fookasii gochuu barbaada. Ogummaa waaqarraa jedhamu barreeffatu yoo jiraate mata dureen ergaa kootii ogummaa waaqarraa jedha. Ogummaa lama jira. Ergaa Yaaqoob irratti akkuma argitan ogummaa lafaaf ogummaa waaqarraa. Mata dureen ergaa kootii ogummaa waaqarraa jedha. Kutaan ani irratti dubbadhu yookiin immoo ergaa koo kana keessatti tuttuqu seera ba'oo boqonnaa lama guutummaa isaa galtanii dubbifattu. Ani yaada isaan dubbadha. Beektus immoo baay'ee riidiin chaalenjii keessa waan jirtanii fi waluma gargaaree lallabna beektu waan ta'eef. Dubartoonni maqaa isaanii dha'uu kutaa kana keessatti namooti sadiin jiraatu akkuma sila isinitti himuu yaaletti atteeshinii koo gara dheeraa dubartii tokko irratti ture ishee barra turra. Sirriitti akkana dhaggeeffattanii fi dubartoonni sadan kun eenyu fa'i isa jedhuu fi dubartiin aaniin caalaa atteeshinii waaqayyoo yaada waaqayyoo fagootti hubatti kun eenyu ishee jedhuuf isheen jalqabaa kun haadha Museeti. Maqaan ishee barreeffamne macaafa qulqulluu irratti haati Musee kun intala Lewwii akka taate sanyii Lewwii keessaa akka taate nama sanyii Lewwii keessaa ta'ettis akka heerumte ragaa dhuba. Kanaaf maqaan ishee caqafamne jechuudha macaafa qulqulluu keessatti. Garuu dubartii waan waaqayyo fagootti agarsiise ilaalte dubartii guddoo akkasiin taate afurri waaqayyo ragaa nutti ba'e gaafa iddoo kana dubbisu. Isheen lammaffaa obboleettii Musee achuma irratti argattu seera ba'oo boqonnaa lama irratti argattu. Isheen dhumaa xinnoo ishee tuquu an barbaadu dhuma irratti ergaa kootiin xumuruu barbaadu barri isheen keessa jiraatteef barri keenya xiqqoo waan wal fakkaatuu fi ishee isin yeroo hundumaa maqaa ishee gooftan dubartii macaafa qulqulluu keessatti raajiif geggeessituu jedhamtu. The only woman called prophet and leader. Yoo ishee Diboora. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa gara ergaa kootti yeroon deebi'u haati Musee kun eenyudha? Bara akkamii keessa jiraattee? Maal fakkaatti? Isa jedhu moor seenaa irratti fookasii godha. Maaliif seenaanis gaariidha waan ta'eef gadi dhufa seenaa keenya ilaaluunis gaarii waan ta'eef. Egaa wanti dhagaa guddate kun Musee komfort zoonii gadi isa dhiisise. Saba waaqayyoo wajjin darbamu jireenya mana mootii caalaa abdii isaa fagootti ilaaleera waan ta'eef haati isaas abdii ishee fagootti ilaalte abdii isaa fagootti akka inni ilaallatutti agarsiifte abdii isaa fagootti waan ilaaleef saba waaqayyoo wajjin darbamu filannoo godhate mana Fara'oon gadhiisee ba'e. Ameen. Kanaaf dubbiin dhageenyu kun komfort zoonii dubbiin ijoollee keenya dhaga'an komfort zoonii kan gadi isaan dhiisisu. Eeyyee jiraataan Yesuus jireenyi Yesuus lafa samii waaqayyo hin jiru jirutti addunyaa keessa yeroo faca'an addunyaa keessa yeroo gadhiifi mana keenya yeroo ba'an Yesuus gooftaadha akka isaan jedhan dubbii isaan godhu. Ameen. Boondeetti har'a keessa isaanii akka keenya waaqayyo nu gargaaru. Iji isaanii gara kanarra akka banamu waaqayyo nu gargaaru. Kanaaf assaayimentii guddaa ofii koof fudhadhee isiniifis kennuuf dhufe. Ijoollee keessan sagalee waaqayyoo barsiisa. Ameen. Ijoollee keessan gara waaqayyootti siquu barsiisa. Ijoollee keessan waaqayyoon waaqeffachuu barsiisa. Ijoollee keessan waaqayyoof sagaduu barsiisa. Haleluuyaa.
Daasii eebbisu nus immoo dubbii dhageenyetti jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu akkuma silagaa jennee dubbachaa turre nu kan nuyi kabajnu guyyicha tun ta'in abbaa guyyichaati. Kun nu eenyuma keessanitti iyyuu haaraa miti. Amma gaasuma kanaan wal qabatee haadholii abbaa guyyaa kanaa isa ta'e Kiristoosiin walii wajjiniin faarfannaa tokkoon ol qabuudhaaf qophaa'anii jiru. Kanaaf haadholiin gara kana dhuftu. Thank you.
sinaa eebbisuu eebbifama. Amma sagantaa keenya gara xumuraatti finneerra akkasiin baay'ee hin yaaddoofne abdiin qaba. Yeroon keenyas baay'ee waan deeme miti waan ta'eef amma sagantaa keenya harmeen keenya akka aadaa Oromoottis hangafi osoo hin eebbisa. Kanaaf hangafaa of gidduudhaa qabna. Harmeen keenya harmeen Qiddii gara kana dhufaniitu nu eebbisu. Adaraa diraamaa goote akkasiin hin jenne abdii guutuun isinirraa qaba. Aadaadhuma keenyadha. Kanaaf isaan immoo dhufaniitu isaan harmeen Qiddii akaakilii akkoo arganii akkoon isaanii mucaa godhattee akaakilii gidduu keenyaa qabna. Kanaaf isaan immoo gara kana dhufaniitu nu eebbisu. Harmeen Qiddii gara kana dhuftu. Adde Saaraa gara kana dhuftu. Akkuma kana immoo harmeen Seenaa gara kana dhuftu. Adde Saaraa eeyyee. Jangan tahu, maka saran baik di media bisa sekali. Dan kita tak pernah dipilih variasi baik dirasa di kecuali negara kita Yesus Tuhan. Amin. Dalam masyarakat kemudian atau. Amin. Kayu orang itu kami sini baik punya sampai kecuali maka sampai kamuda baik karena Pinakena bisa atau amin. Karena aku mengenai teori sini, kami kami senai gua menumati karena waktu yang jadi senai itu. Amin. Ini saya teori di sini apa bu? Amin. Jalan sini pada tu. Amin. Nama sekesa, ini memang kita percaya nanti bakal tu akan lalu. Pakai ini memang sih ke, mana sahaja sedih di sini buku sih, sahaja jadi sahaja tadi sahaja tadi, apa sih? Para kisah tu mungkin waktu itu beda sahaja bisa mengajar. Amin. Kenapa kayu mengajar di betul? Baik senjata kasih berdoa bercura warna kerja awak kayu batu. Amin. Jalan dah boleh. Amin. Uji awak kayu jalan dah. Wajah dah. Amin. Cepu dah waktu dah dapatina. Amin. Berpisah dah mata mana awak kayu pisah. Kisah tu warna kisah thora. Amin. Kisah tiga warna. Amin. Awak kayu senai bismillah. Amin. Ayana kana sanuba ise wa kayo na sanuba ise dendeki sanu kene buya kana ni sanube galate padami aku masih gesan kana wa kayo kana kesan ni sisigina daw amen tinagaw kana kesan ni sisigina okolekti ko nulalab delle ayana sama kayo siya babae salamat ayana sama babae jabina na sa sila kene ayana kana sa sila
ta'u. Isa guyyaa kana nu kennee guyyaa kanaan nu ga'e akkasuma bareechee iddoo kana nu dhaabeef galanni guddaan isaa ta'u. Hunduma keenya keessaa cabuuf keessaa duunoo ishee nagaatti nu eegee guyyaa kanaan sun nu ga'e gooftaa Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Hundumtuu warri dhiiraas warri durbaas warri harmooliinis hundumti keessatti baga yeroo kana keessan. Waan guddaadha guyyaa irraa namni baay'een guyyaa irraa hin geenye. Baay'ee kan jiru baay'ee kan ibsatanii siree isaanii irra ciisan jiru. Hundummoo Waaqayyo fayyaatti nu eegee guyyaa kanaan nu ga'uu isaatiif galanni guddaan isaaf haa ta'u. Inni waan guddaa nurraa barbaadu inni isaatti ballee barbaadu galata bichaadha kan inni nurraa barbaadu. Kanaaf galanni guddaa maqaa isaatiif haa ta'u. Waaqa isa guddaa kana galateeffanna. Hundumti keenya gooftaa Yesuusiin sanuuf jedhee du'ee du'a bu'ee as nu ga'e kana. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Maqaa galateeffanna. Hundumti keenya Waaqayyo galateeffanna tokkicha harka keenya. Ariifanneetu yeroo keenyatti fayyadamnaa. Dhuftaniitu yeroon kun immoo yerootti abaaboo isiniif qophaa'ee fudhattanidha. Eebbifama. Obbolooti gara kana dhuftanii abaaboo fudhattu. Waaqayyo sinaa eebbisu ijoolloti isaanii daftanii Qiddist seenaa abbaan jirtan dafaati ijoolloti isaanii gara kana kottaa isaanii immoo kennitu. Carraa isinii kennametti fayyadamaa kottaati harmee keessanii kennaa. Waaqayyo sinaa eebbisu iddoo keessanitti nu deebitu eebbifamaa ulfaadhaa irratti immoo yeroo keessa bakkeetti qabna. Akkasiin nuffine abdii guddaa qabna. Eega jalqabanii gaanuma xumurame gidduutti dhiisan dhumarratti yeroo keekii bakkeetti qabna haadholiin adaraa gargar hin faffagaatina. Xumura sagantichaa irrattis lubni waldaa keenyaa luba Dagaagaa Gammachuu dubartoota waldaa keenyaa kan biyya keessaa fi guutummaa addunyaa irra jiran hundumaan baga geessan jechuudhaan ergaa baga geessanii dabarfatanii jiru. Xumura irrattis kadhannaa luba Dagaagaatiin sagantichi goolabameera. Ciniinsuu isa naachuraalis isa kan hafuuraas kan foonis rakkina gidiraa baay'ee keessa sin baasee Waaqayyo baga guyyaa har'aa kana isinii kenna. Ameen. Nuti hundumtuu waan jedhan qabu garuu anatu waamame waan ta'eef warri dhiirotaa yeroon jedhu
kunnu ilaallataa jedhaati harmoolii asii qabdu yoo ta'es gara gooftaa deemaniiru yoo ta'es biyya faranjii jiru biyya keessa jiru yoo ta'es ani bakka bu'aa keessanii isin immoo harka reebduu jechuudha waan hin jedhu sirrii yoo ta'e Waaqayyo bara isin jiraattan hundumaatti isin gargaaree guyyaa kana isin kennu keenyaaf baay'ee gammannaa guyyaa keessan arguu keenyaa fi Waaqayyo baga isin gargaaree baga ittiin geessanii isin jennan warra dhiirotaa. Warri abbaa manoonnis warri ijoollee taanes hundumti keenyayyuu nu dandeessanii dhugaadhuman jedha kanaa carraa waan an argadheef naasaa miti iddoo kanatti sobuun hin danda'amu. Amala keenya dandeessanii ijoollee keenya dandeessanii yeroo nu ijoollee turres nu dandeessanii yoo warra abbaa manaa ta'es dandeessanii obsaan waan baay'ee isaan obsaan keessa darbitanii mana keessan gaa'ela keessan kabajanii jireenya keessan aarsaa gootanii ji'a 9 garaatti baachuudhaan ciniinsuu hamaa warri kaan operaasoniidhaan warri kaan ciniinsifattanii ijoollee asitti kadhatamee fi babbareedanii as ga'an kana hundumaas qabattanii karaa hundumaan nu dandeessanii guyyaa har'aa kana ga'uu keessaniif Waaqayyoon hin galateeffannaa. Waaqayyo lafa isin jirtanitti warra baadiyyaa Begii keessa Dambidoolloo keessa eessa jiranis Ameerikaa eessa warra jiranii baga Waaqayyo ittiin isin ga'ee isin jaallannaa isin kan keenya isin hin jenna harka reeffa. Umurii dheeraa Waaqayyo isiniif haa kennu. Bara gaarii Waaqayyo isiniif haa kennu. Waaqayyo bara keessan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u. Harka keenya ol kaafnee ija keenya walirra buufannee Waaqayyoon kadhanna. Namni kana keessaa bahu jira jedhee yaadu. Abet, 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 warri dhaabattan kunis warri dhaabbattan harmooliin obboloonni hundumtuu fuula Waaqayyoo dura dhaabanna. Galataan dhaabanna haleluuyaa. Yesuus 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 Yesuus. Galgala dukkanaa, galgala badiisaa, galgala boo'ichaa, galgala hospitaalaa, galgala gaddaa, galgala baay'ee keessatti misii wajjin ture Waaqayyo haa eebbifamu. Ameen. Nadagaatti beektu al tokkeete Yesus konfichi
Unde senako sinamare nagaterato nayena simne urfada harmoni nilileken na Gustana Yesus Kristus. Harka keessan lamaan gara Waaqayyootti ol kaasaa. Hundumti mana kana keessa jiru. Maqaa Gooftaa Yesuusiin waan hundumaatiif galanni siif haa ta'u. Si malee kan ta'e tokko hin jiru. Karaa kee waan gaariin baay'een nuuf ta'eera. Karaa kee dukkanni keenya ifeera. Karaa kee gaddatti jajjabaanneerra. Karaa kee iyyuma gadi fagoo ceeneerra. Karaa kee moo'ichaaf gadda salphina baay'ee keessa darbineerra. Arrammoo galata baannee dura kee dhaabannaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin maqaan kee haa eebbifamu. Waa'ee obboleettota harmoolii iddoo kana jiraniif maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Waa'ee harmoolii biyya keessa jiraniif galanni siif haa ta'u. Waa'ee harmoolii biyya faranjii jiraniif galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo waa'ee harmoolii gara kee dhufan hundumaaf maqaan kee haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Warra kana bareechite, warra kana miidhagsite waan nu kenniteef maqaan kee haa eebbifamu. Kumsa qabaatanii akka isaan mana kee baatanii, mana kee keessa bara dheeraa akka isaan jiraatanii, mana isaanii keessa bara dheeraa akka isaan jiraatanii, gaddaan rakkina hundumaa obsaan danda'anii, ijoollee isaanii akka baatanii, ayyaanni kee waan isaan baay'ateef maqaan kee haa eebbifamu. Egaa isa dhuma harka keessan gara Waaqayyootti ol kennaa, gara Waaqayyootti sin kennaanis. Qabeenya keenyatti isaan hin kenninu, beekumsa keenyatti isaan hin kenninu, wanti nu dandeenyu waan muraasa. Ati garuu waan hundumaa dandeessa. Yaa Abrahaam ani El Shaddai jette. Ani El Shaddai jette. Ani El Shaddai jette. Ani El Shaddai jette. Si El Shaddai itti kennina. Barri isaanii hafe maqaa Gooftaa Yesuusii kan eebbifame haa ta'u. Ameen jedhaa ol kaasaati. Barri isaanii hafe maqaa Yesuusii kan eebbifame haa ta'u. Dukkanni mana keessanitti hin dhiyaatin. Gaddi mana keessanitti hin dhiyaatin. Gadadoon mana keessanitti hin dhiyaatin. Dunkaanni gurraachi, dunkaanni gaddaa, dunkaanni du'aa maqaa Gooftaa Yesuusiin mana keessanirraa kan rukutame haa ta'u. Yaada keessan bal'isaatii ameen jedhaa fudhadhaa eebba kana. Galatarraa galatatti darbaa. Ulfinarraa ulfinatti darbaa. Kabajarraa kabajatti darbaa. Jibba keessa keessaa, gadameessa keessa keessaa kan ba'an maqaa Gooftaa Yesuusiin ijoollee keessan ijoollee kabaja qaban warra isin hirmatanaa ta'an, ijoollee isin kabajanaa ta'an, ijoollee nama biratti ulfina isinii kennanaa ta'an, ijoollee waldaa keessatti ulfina isinii kennanaa ta'an. Yesuus haleluuyaa. Haleluuyaa. Barri keessa nafe maqaa Gooftaa Yesuusiin boo'icha gadadoo gadda utuu hin ta'in gammachuu ilillee maqaa Yesuusiin haa ta'u. Guyyaa tokko Waaqayyo akkas jedhe, biyya cinqii keessa, lafati itti muddamte keessa, yaa Iyyoob gara iddoo bal'aattan si baasa jedhe. Arraa jalqabaa maqaa Gooftaa Yesuusiin bal'ifadhaa jiraadhaa. Dunkaanni keessan kan xinnaate, baajanni keessan kan xinnaate, harki keessan kan qallate kan xinnaate, maqaa Gooftaa Yesuusiin bal'ifadhaa jiraadhaa. Ilaa kakuu kanan isin irratti dubbadha maqaa Gooftaa Yesuusiin isiniif haa ta'u. Yaa Tsiyoon, yaa ishee boossuu, yaa ishee gaddituu, Waaqayyo hidhaa morma keerraa cikkuteera. Waaqayyo hidhaa morma keerraa kuteera. Ati amma kana booddee bal'ifadhu ijaarradhu. Waaqayyo boojuu sii deebiseera. Jedhamee inni caafata keessatti caafame maqaa Yesuusiin isiniif haa ta'u. Ijoollee keessaniin gargar kan jirtan illee bara isinitti sassaabamtan maqaa Gooftaa Yesuusiin bara dhiyoo isiniif haa ta'u. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Harka keetti dabarsinee kennineerra. Hamaan obboloota kana kaadu, mana kee keessaa baasuu kan barbaadu, gaa'ela irratti hiikuu kan barbaadu, dhiibbeessuu, salphisuu, gaddisiisuu kan
sagantaa waaqeffannaa boodas haadholiin waldaa keenya keessa jiran yeroo keekii muruuf qabataniiru. sagantaa boodas dura buutuu waldaa amantoota Oromoo Naayiroobii aadde Daraartuu Tasammaa ergaa baga geessanii akka dabarfataniif gaafanneerra. Baga guyyaa harmooliitiin si ga'e dare. Tolee galatoomi baa'oo obboloonni dubartootaa haadholiin addunyaa kanarra jirtan hundumtuu baga guyyaa eebbifamaa kanaan Waaqayyoo isin geessiniin jechuun jaalladha. Barri isin gara fuula duraatti qabaattan immoo bara isinitti jabaayee godhattan, bara isinitti hojii Waaqayyoo hojjettan, bara milkaa'inaa akka inni isiniif ta'u immoo hawwii kooti. Nu akka waldaa tokkummaa kiristaanota Oromoo Naayiroobiitti har'a baay'ee guyyaa miidhagaa guyyaa kanarra dhaabbannee guddummaa Waaqayyoo ol kaasaa turre, Waaqayyoon galateeffachaa turre. Isinis bakka jirtan hundumaatti ayyaana gaarii akka isiniif ta'u abdii guddaan qaba. Waaqayyo isinaa eebbisu. Ayyaana gaarii eebbifama. Geggeessitoota waldaa keenyaa keessaa tokko kan ta'an aadde Qiddistii Maamis ergaa baga geessanii akka dabarfataniif gaafanneerra. Qidde baga guyyaa harmooliitiin si ga'e. Ameen baa'oo bagattiin si ga'e guyyaa har'aatiin guyyaa haadholii hunduma keenya baga Waaqayyo nagaan ittiin nu ga'e. Waaqeffannaan baay'ee gaarii ture. Waaqayyo guyyaa bareedaa nuuf laatee Waaqayyoon galateeffannee akka kanatti xumurree baanee jirra. Haadholii fagoof dhiyoo jiranii biyya Oromiyaa irra biyya bakkeerra jiran hunduma isaanii guyyaa haadholiitiin baga sin ga'een jedha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Xumura irrattis lubni waldaa keenyaa luba Dagaagaa Gammachuu haadholiidhaaf ergaa baga geessanii akka dabarsaniif gaafannee jirra. Nagaan gooftaa koo Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo iddoo isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Baga guyyaa eebbifamaa guyyaa harmoolii ittiin isin ga'ee Waaqayyo isin gargaaree karaa hundumaatiin haala rakkisaa baay'ee keessa isin dabarsee guyyaa kana baga argitan isiniin jenna. Harmooliin biyya jirtan, biyya faranjii jirtan, biyya kana keessa jirtan, waldaa keenya keessa jirtan hundumtuu Waaqayyo isin haa eebbisu. Barri keessan hafee bara isin itti Waaqayyoof hojjettan isiniif haa ta'u. Gaa'ela keessan, ijoollee keessan, maatii keessan Waaqayyo haa eegu. Eebbifamaa isin jaalladha. Thank you. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii sagantaa harmoolii irratti xiyyeeffachuun qopheessine kanumaan kan goolabnu ta'a. Irra deebiidhaan haadholii hundumaan baga ittiin sin ga'e jechaa kanneen nu daawwachaa jirtan chaanelii yuutuubii waldaa keenyaa sabiskiraayib taasisuun akkasumas gama fuula feesbuukii fi tiiktookii keenyaatiin fooloo taasisuun akka nu hordoftan sagantaalee keenyas hiriyoota keessaniif qooduun tajaajila keenya akka bal'istan kabajaan isin gaafanna. Tooftaawwan sabaa himaalee keenyaatiin yaada keessan nu biraan ga'uu ni dandeessu. Jaalalli Waaqayyo Abbaa, ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, tokkummaan Hafuura Qulqulluu hunduma keessanii wajjin haa ta'u.